Congratulations baga gammaddan namoonni hanga ammatti Hamster Compati tap godhaa turtan keessafuu warreen Telegram walletii walirratti connect godhatan irra deebiin baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Yeroo amma video isiniif waraabaa jiru kanatti Hamster Compatiin token hamsterii gara Telegram walletii keessanitti withdraw godhatuun dandahamee jira. Baga gammaddan isiniin jechuu barbaada ammallee sadaffaa irra deebiin jechuudha. Kanaafuu gaa video har'aa kana keessatti akkuma video darbe keessatti waada isiniif seenee ture yeroo inni gara Telegram walletii keessanii yookaan akkaawuntoota qabdan irratti akka withdraw gootan nuuf eeyyame video isiniif waraaba jedhee akkuma waada isiniif gale jechuudha. Kunoo video ajaa'ibaa isiniif qabadee dhufeetiin jira yeroo ammaa kana jechuudha. Guyyaa irraa sa'aatii 6tti jechuudha. Gara Telegram walletii keessanii toon hamsterii akkaataa itti dabarfatan yookaan akkaataa isin achirratti deposit godhuu dandeessan jechuudha. Waa hedduu nuuf gadhiisee jira. Kanaafuu akkamitti akka isin achirratti token hamsterii hanga argattan hundaayyuu gara Telegram walletii keessanitti dabarfatu itti dandeessan isteeppii baay'ee salphaateen bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Isinitti hin dheeressu. Namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaa. Faayidaa guddaa isiniif qaba chaanaalli kun. Subscribe godhuu hin dagatinaa, viidiyoo like godhaa. Amma kallattimaan garas isin dabarsa. Akkuma beekamu gara Hamster Compati keessanii keessa ni deemtu jechuudha. Hamster Compati keessa seennee jirra. Sana booda drop iddoo jedhu irratti kilik godhuun gara fuulduraa ni deemtu jechuudha. Sana boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Duraan jala kanaan isheen tun jechuudha isiniif hin ifne jechuudha. Choose withdrawal option tajettuun isiniif hin ifne jechuudha. Kun amma akka irra nu cuqaafnuuf nu iftee jirti. Dabalataan asirratti as darbitanii amma asitti tokens iddoo jedhu dhiistaniituma withdrawal iddoo jedhu irratti kilik ni gootu jechuudha. Sana boodaan daawwattoota kiyya namoonni ABI exchange irratti illee connect gootanillee baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Asirratti illee akka barbaadan taphatu ni dandeessu jechuudha. Namoonni connecting godhin ammallee connect godhuuf carraa ni qabdu jechuudha. Daawwattoota kiyya akkamitti akka isin connect itti gootan viidiyoo hojjedhee jira. Chaanaalii kiyya jala ni argattu. Dabalataan direct claim iddoon jedhu kun haala isin argitanii nuuf ifee jira jechuudha. Fuulduratti haala isin argitan kanaan claiming son wallet bit nuun jedhee jira jechuudha. Kanaafuu akkaataa isin direct claim itti godhuu dandeessan isin argisiisa jechuudha. Qabxiilee lamaan asirratti argitan kana keessaa kan isin filatuu qabdan akkuma kalee isin barsiisee ABI exchange ka jedhu kana filatuu qabdu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti ni cuqaastu jechuudha. Haala kanaan yeroo irratti cuqaastan haala kanaan jechuudha Hamster Compati token isaa jechuudha. Tootaalii amma isin keessaa qabdan haala kanaan isin fida asirratti illee jechuudha. Fakkeenyaaf optionoota sadiitu nu hafe jechuudha. Yeroo claim goonu fakkeenyaaf gara gurguruutti exchange irratti hoggaa inni gurguramu gabarratti dhiyaatu jechuudha. Kanaaf daqiiqaa muraasaatu hafe jechuudha. Haala amma isin asirratti argitan kanaan kanaafuu kun ufii isaatiin ni xumurama. Suutuma jennee ni eegganna jechuudha. Guyyumarraa kana sa'aatii 9 akka Itoophiyaatti jechuudha ni xumurama kun hundinuu jechuudha. Daawwattoota kiyya tolee asirratti maal gootanii dhuma irratti gadi buutanii withdraw iddoo jedhu kana ni argattu jechuudha. Duraan kun nuuf hin ifne jechuudha. Withdraw iddoon jettu tun nuuf hin ifne kanaafuu jechuudha. Asirratti ni cuqaastu jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Stars iddoo jedhu jalatti illee maal nuun jedha tokens will be deposit to your ABI account nuun jedha jechuudha. Kanaafuu amma jechuudha gara ABI account keetitti deposit akka gootu jechuudha. Si gaafata jechuudha. Asirratti gadi buutanii jechuudha. Daawwattoota kiyya withdraw iddoo jettuun cuqaastanii gara Telegram walletii keessanitti jechuudha dabarfatu ni dandeessu jechuudha. Dabalataan asirratti gadi buutanii yoo account biraatiin wal qabsiisuu barbaadan jechuudha. Asirratti connect another account iddoo jedhu cuqaastanii wal qabsiisuu ni dandeessu jechuudha. Nu amma kanaan ala kan biraa wal qabsiisuu gatii hin barbaadiniif jechuudha. Namoonni ABI kana hin banatin jechuudha. Banadhaa sirriitti isin fayyada daawwattoota kiyya. Kanaafuu amma withdraw iddoo jedhu tana cuqaasee gara fuulduraa deema jechuudha. Sana boodan jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha amma guutummaan guututtu jechuudha withdraw naaf tahee jira jechuudha. Gara kun amma haala isin argitan kanaan jala kanatti jechuudha your token is for successful deposit to your ABI account naan jedhee jira jechuudha. Amma tokeniin kee guutummaan guututtu successiif tahee jira gara Telegram walletiitti jechuudha. Amma boodan jechuudha guututti gara Telegram walletii keetii keessa yoo deemte jechuudha Hamster tokenii achi keessa
ni argatta jechuudha daawwattoota kiyya baga gammaddan haala kanaan withdraw godhatu ni dandeessu isiniin jedha. Hubachiisa tokkoffaa daawwattoota kiyya kana gara Telegram keessanitti deposit gootan jechuun gara maallaqatti jijjiirratan jechuu miti daawwattoota kiyya sirriitti adda baafadha. Kana jechuun fakkeenyaaf tookina master kompaatii kan qabdan gara Telegram walletii keessanitti deposit gootan malee gara maallaqatti hin jijjiiramne jechuudha. Kanaafuu yeroon isin kileem godhuu eegaltanillee jechuudha. Kileem godhuulleen ammallee hin eegalamne za'aatii 9 akka Itoophiyaatti kileem godhuu ni eegaltan jechuudha. Dabalataan guyyaan isin gurguratanillee guyyaan maallaqatti isin jijjiirratu eegaltan guyyaa boruuti jechuudha. September 27 jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu wanni hundinuu boruu ni eegalama. Har'ammoo kileem godhuulleen hanga za'aatii 9 akka Itoophiyaatti ni eegalama. Kunoo guyyaa irraa za'aa jatti immoo kan eegalame gara Telegram walletii keessanii akkasumallee gara Binance account keessanii karuma waan barbaadanii hundaa'u jechuudha. Master kompaatii tookina argattan jechuudha. Withdraw godhatu nuuf badee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Kanatti aanee za'aatii 9 akka Itoophiyaatti kan itti aanee banamu jechuudha. Master tookinii kana jechuudha. Kileem godhuun sa'aatii 9 akka Itoophiyaatti ni eegalama jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyya haala kanaan steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Withdraw ni godhatu jechuudha. Amma yeroo of duuba deebinee ilaallu jechuudha. Karree funtane jala kanatti jechuudha daawwattoota kiyya direct kileem jedhu sun never ever ta'ee jira jechuudha. Eessa darbe jettanii akka gaafii sammuu isinitti hin taane jechuudha. Gara Telegram walletii keessa kan duraan isinitti wal qabsiifatanitti isiniif darbe jechuudha. Akkasumallee yoo ani amma Telegram walletiin wal qabsiise yoo Telegram walletii wal qabsiisuu baattanii akkaawuntoota akka Binance akkaawuntii akkasumallee OKX faa wal qabsiiftanillee gara san deemtanii achi keessatti ilaallatu ni dandeessan jechuudha. Tookinni keessan kallattiin garas isiniif galee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Amma withdraw godhuu fi godhuu dhabuu keenya jechuudha. Amma withdraw iddoo jedhu irratti jira miti asirratti tokens iddoo jedhu irratti as deebina. Amma reefuun tana jechuudha asirratti claim iddoon jedhu 00 jira jechuudha daawwattoota kiyya argitanii. Amma asirratti kunoo 212 jechuudha kan claim angodhe jechuudha. Baga gammaddan haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya waan dhugaa ta'e qofa irratti kan hojjennu haala kanaan jechuudha dabarsuu dandeessu jechuudha. Kan isinii hafe jechuudha available September 26 kan jedhu kanatu nuuf hafe jechuudha daawwattoota kiyya. Kanallee guyyuma har'aati kan inni available godhuu dandeessan jechuudha sa'aatii 9 irratti. Kanallee isiniif viidiyoo waraabaa kan egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni ammaaf isiniif qabadhee dhufee jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kana jechuudha. Akka isinitti tolu abdiin qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Akka isin gammachuun withdraw godhaa jirtan abdiin qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu barnoota kanaan wal fakkaatu dabalataan jechuudha argatuuf chaanaala Oromaan kana subscribe godhuu hin dagatinaan isin jedha. Namoonni hangammatti subscribe godhaate asirratti barnoota airdrop kamiyyuu jechuudha kan isiniif dhiyeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Subscribe godhuu hin dagatinaa jechuudha. Subscribe godhaa jechuun akka barumsi kiyya guyyaa guyyaan ofii isaatiin isin bira ga'uuf karaa barumsa kiyya ittiin argattan jechuudha salphumatti. Kanaafuu gatii tokko isin hin gaafatu. Subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo like godhaa akkasumallee bakka isiniif hin galin yaada keessan comment jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Yaada dabalataa namoonni qabdan Telegram channel keenya irratti nu quunnamuu ni dandeessu. Telegramni keenya linkiin isaa profiiluma channel kana jala jira jechuudha. Irratti cuqaasuun gara Telegram keenya illee dhuftanii achirratti guyyaa guyyaan waa'ee airdrop maaltu jira kan jedhuuf akkasumallee wantoota haaraa ta'an jechuudha achirratti kallattiin kan argattan ta'a. Gaafii keessallee kallattiin deebi'ee achirratti kan argattan ta'a jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'u share godhuu hin dagatinaa. Linkii channel kanallee share akka waliif gootan isiniin jedha. Akkasumallee yeroo inni jechuudha gara kileem godhuutti eegalame jechuudha sa'aatii fakkeenyaaf har'a gara sa'aatii akka Itoophiyaa sa'a 9 irratti jechuudha kan eegalamu jechuudha. Yeroo sanillee viidiyoo ajaa'ibaa isiniif waraabaa akkaataa isin itti gurguruu dandeessan hundaayyuu viidiyoo jechuudha isiniif waraabaa kan isinirraa eegamu na hordofuu qofa jechuudha. Guyyaa guyyaan daawwattoota kiyya waan jira hundaa'u jala bu'ee jechuudha isiniif hin dhiyeessa. Barnoonni irraa asuma irratti xumurameera. Barnoota itti aanu namoonni deebinutti turtii gaarii qabaadha.